ijaarrate eeyyan akkuma sin dhageessan ijaarrate garuu an quban qabu hin beeku. Wayita dubbatu akka shari'aa jedha garuu shari'aa miti akka shari'aatiin hin deemne ammas taanaan boris taanaan sheeka abbaa feetan fidaa yoo sheeyni dhufee gaafadhee jennaan mirga qaba. Utuu sin gaafatin naqee abbaa fedhe fuudhee abbaa fedhe hiikuu yoo sheeyni naan jedhee anatu badii qaba miila isaatti kufeen dhiifama isa gaafadha. Kanan dubbataaru garuu nam tokko qofaaf miti waan isiniif galuu qabu. Yookiin immoo dogongora al tokko qofaatiif dubbataa hin jiru. Ammas taanaan boris taanaani. Dubbachuu feenaan waa hedduun dubbadha akkuma nama jedhe. Mi Abiibaa biras kanan galee iccitii koo yookiin iccitii isaa dubbachuuf utuu hin taane yaa ummataa namni hadda rakkina mucayyoo kanaatiif rakkoo mucaatii fi mubaarikiif rakkoo jara lammanii kan bartan anaafis wanni isin baruu qabdanu yoo an bor daa'ima kiyya dhiisee deeme kanan garaadhaa qabullee rabbiin addana baaseenii nagaa yoon ta'e nagaan adda ba'e dhiiga mucaa daa'ima dhiiga yoon dhiisee deeme boru haadha cakkaanyii haadha baalagee haadha daa'ima sii gattee deemtu akka naan hin jenne waan na deemsisetu jira waan isin anaaf hin barre. Kana qofan jedhee bu'e kan na jechisiise immoo muudii inni natti qabataa turedha. Ana mana keessa jiru gochinni qaamaan natti godhu hanqannaan dubartoonni inni guyyaarraa natti fidu hanqannaan waggaarraa natti fidu hanqannaan eeyyama tokko malee gaafii tokko malee an gaafatamee yoo an fuuchuufanii maal jetta yoo inni jedhee nan an lakkii jedhe ba'ee fuuchuu mirga qaba shari'aa rabbii akkasittan beeka achiin booda wajjin jiraachuuf dhiisuu anatu murteeffata. Shari'aan rabbii akkas jedha. Isinii galee naan jedhamee hin beeku. An hundayyuu kaan miidiyaa irrattan dhaga'a. Miidiyaa irratti dhagee yeroon gaafadhe eeyyee shari'aa rabbiin naa eeyyame maatii miidiyaa irratti dhagee yeroon gaafadhe eeyyee shari'aa rabbiin naa eeyyame maatii. Yeroo tokko ifamaa addasiin fute abdii miyuutu godhi abdii geetaachoo miyuutu godhi abdii dhiifama addaan si kutee obboleettii koo dhiifama guddaa ammas garuu ani wanta nani hin jaalanne tokko sekireetii mistira keessan mistira siif mubaarak gidduu jiru ammas taanaani Abiibaa biratti waan dubbanne dubbachuu feenaan nan dubbadha addas ta'e boris miidhama koo waan qobaa kiyyatti miidhamee maadiyaatii fuula kootti ba'uuf deemu ba'ee jiru sababaa miidhama nama tokkotti hin dubbanneedhaaf of qofaa miidhamee hordoftoonni isaa shamarroonni inni guyyaarraa gastiira naqatee taa'u ati hojii isaa hin beeytumoo akkam calluma jette dayyuusa taatee hamman jedhamu ga'een beeka takkaa dubbadhee hin beeku. Isinii galee ammas taanaani kan manaa ba'e isa kan shaanxaa guurratee ba'e isa an bahin jenneen anan gagaafan waan kanarraa waan tokkotti ba'uutti bayisin jedhuunis ofii kiyyaa. Mistira keessan otoo namni dhaga'u baatee gaarii miti giiftii koo namni hin dhagahin.